bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Biyya keessaan torbanota kana jiraattonni magaalota naannoo Oromiyaa garaagaraa rakkoo ibsaa fi bishaanii akka isaan mudachaa jiru suuraa fi viidiyoo miidiyaalee hawaasummaa irra tamsa'uuf mirkaneessa. Dabalataanis jiraattonni magaalota Walisoo, Bishooftuu dabalatee kanneen biroos rakkoo isaanii qaama ilaallatu akka furamu karaa adda addaan gaafachaa jiru. Akka jiraattonni jedhan sababa ciccitu bishaanii ibsaa hojii keenya idilee hojjechuuf rakkachaa jirraa jedhan. Fannoo birootti yoo ceenu pirezidaantiin bulchiinsa naannoo yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Birruu Itoophiyaatti gaafatamaa imbaasii Ameerikaa kan ta'an waliin Maqaleetti mari'atan. Haaluma kanaan sababa waraanaa kaabaa miidhamtootaa fi buqqaatota qe'ee isaanii irra buqqaan qe'eetti deebisuu fi waliigaltee Afrikaa kibbaatti mallatteessame kabachiisuu hojii isaanii jalqabaa akka ta'e miidiyaa naannichaaf himan. Odeeffannoo birootti yoo ceenu hojjettoonni imbaasii Israa'el lama Washington DC keessatti dhukaasaan ajjeefamuun isaanii gabaafamaa jira. Taateen kun galgala roobii keessa taateewwan irratti Capital Jewish Museum keessatti gaggeeffamu wayita turetti kan ta'ee fi namni shakkamee tokko seera jala ooluu isaa dhaga'amaa jira. Itti dabaluunis aangawoonni akka jedhanitti dhiirrii fi dubartiin tokko naannoo Sard fi F Street bakka North West jedhamutti kan muuzeemiin waajjirri FBI fi waajjirri abukaatuu mootummaa Ameerikaa irraa hin fagaanne dhukaafamanii ajjeefamuu isaanii Reuters gabaasee jira. Odeeffannoo birootiin dhukaasni fi haleellaa Israa'el Gaazaatti gaggeessaa jiru daran cimaa ta'aa dhufe. Namoonni hedduun ajjeefamanii sababa kanaan yaaddoo addunyaa guutuu irraa dhaga'amaa jira. Kun akkuma jiru ta'ee kunoo namoonni 93 Gaazaatti ajjeefamuu isaanii dhaga'amaa jira. Waraanni Israa'el haleellaa Gaazaatti raawwateen namoota 93 ajjeeseera. Kun akkuma jiru ta'ee waan kanaan mootummaa hedduun akka Kaanaadaa, UK fi Faransaay Israa'el balaaleffataa jiru. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba.